Marii marsaa sadaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamuun jiraachuun mala jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Waraanni bilisummaa Oromoo dukkamitti xumura marii kanaan dura mootummaa waliin taasifameen qophaa'ee yoo fudhate marii marsaa sadaffaa ta'uu mala jedhan hoogganaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Marii sadaffaan garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'uu fi mootummaa shanii jedhee waamuun waliin taasifamu marii isa dhumaa ta'uun akka danda'u akeekkachiisaniiru. Hoogganaan isaaf waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti taasifame inni lammaffaan waliigaltee malee erga xumuramee as yeroo jalqabaati. Muddee 2016 dhimma kana irratti yaada kennaniiru. Marii marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa Zanzibar keessatti bara darbee ji'a eebilaa fi jalqaba baatii adoolessa bara kan bu'aa argamsiisuun xumuramuu isaanii yaadatama. Hoogganaa olaanaan kun sababa marii nagaa marsaa lammaffaa dhuma kololeessa darbee hanga adoolessa 11tti Taanzaaniyaa daree keessatti gaggeeffame akka hin milkoofne ibsaniiru. Marii marsaa lammaffaa kan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa fi ajajoonni waraana biroo yeroo jalqabaaf hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa waliin fudhatu waliigalteedhaan xumurama jechuun namoota hedduu biratti abdii uumuun isaanii yaadatama. Mariin kun eegalame guyyoota muraasa booda gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Ambaasaadar Reediyoon Huseenii fi ministeera haqaa Geeddoon Timootiimoos Dr. marii kana irratti hirmaatan kunis akka mallattoo gaariitti fudhatama. Fiild Maarshaal Biraanuu mariin kun akka gaariitti deemaa akka jiru dhimmoonni wal dhabdee qaamolee lamaan gidduutti uumamanis xumura irratti furmaata argataniiru jedhan. Abbaa biyyummaa fi tokkummaa Itoophiyaa mootummaa fudhatama qabu kan filannoodhaan dhufe ta'e fudhachuu irratti waliigaltee irra ga'ameera. Sana booda garuu wanti wannoowwan kana mancaasan kan dhufe tarree keessa jiru jedhan dhimmoota qaamolee lamaan irratti waliigalan eeroon dubbataniiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa muudame dhimma lammataa ati kaaftee waa'ee hidhannoo hiikkachiisu paartiin mootummaa waliin mari'achaa jiru gara sirna heera mootummaatti deebi'e karaa nagaa qabsaa gara filannoo uummataa deemuuf qabsoo hidhannoo baadiyyaa dhiisee gara biyyattii deebi'uuf waliigaluu qaba jechuun ibseeran namoota karaa nagaa ta'e. Fiild Maarshaal Biraanuu miseensonni garee hidhannoo hiikkachiisuu bittinnaa'uu fi hawaasa keessatti makamuu akka qaban ibsani. Haa ta'u malee hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa biratti wanti fudhachuun rakkisaa ta'e mudateera jechuun dhimma kana komatan. Kana yoo hin fudhanne marii jedhamu hin jiru. Kana irratti rakkoon jira. Kanaaf sababa lamaan kana mariin haala gaariin deemee dhaaba. Fiild Maarshaal Biraanuu hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gaaffiif deebii taasisaniin qabxiilee lamaan karaa dogoggoraa akka qabaatan gochuu keessatti humnoonni biroo hirmaataniiru jedhan. Abbootiin gadaa isa muudan humnoonni humna kana waraana bilisummaa Oromoo faallaa deeman jiru. Humnoonni humna kana waliin deeman jiru. Biyyaa fi biyya alaa keessatti Oromoo fi lammiilee humni kun haala hamaadhaan waan argee waliigaltee akka hin fudhanne isaan dhawu jechuun humnoota maqaan isaanii hin ibsan marii kana fashalaa'uu isaanii komatan. Itti dabaluudhaanis isaan waraana bilisummaa Oromoo warra rakkina keessa jiru marii irratti ofii isaanii murteessuu qabu turan. Sababa isaas humni biraa gidduu seen waan jiruuf dursa muuxannoo addunyaa keessatti mul'atee hin dhiyeessu mootummaa rakkisan. Fiild Maarshaal Biraanuu akkana haa dubbatu iyyuu erga mariin xumuramee booda waraanni bilisummaa Oromoo marii kana fashalaa'uu isaaf mootummaa komata. Gariin hidhatee kun marii kana irratti waliigaltee irra gahuu dhabuun isaa mootummaa Itoophiyaa rakkoolee bu'uura nageenyaa fi siyaasa biyya qormaata keessa galchaniif furmaata kennuuf fedhii dhabuu irra kan ka'e jedheera. Keessattuu sochii garee hidhatee kun godina lixaa biyyattii keessatti kan mul'atu yoo ta'u waggoota 5 darban keessatti walitti bu'iinsaa fi haleellaa humnoota mootummaa waliin raawwatame lubbuun namaa fi qabeenya hamaan akka darbu gabaafameera. Jiraattonni hedduun walitti bu'iinsaa fi haleellaa irratti baqachuun ganda isaanii irraa buqqa'aniiru.